har'a yeroo darbe barumsa jalqabnee difnee ilaalla. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Waan baay'ee barbaachisaa ta'eef jireenya keessatti akka inni bulu nan barbaada. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Dubbiin amma dubbadhu kunis ni gallaan wanta baay'eetu ta'a. Ameen. Mana kee keessatti, jireenya kee keessatti, mul'ata kee keessatti, hojii kee keessatti waan baay'eetu ta'a. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Mee ol kaanee ulfina Waaqayyoo jecha dubbii Waaqayyoo dhaggeeffanna. Maatiyos boqonnaa 16:13 irra jiru maqaa Gooftaa Yesuusiin hin dubbisa. Yesuus gara naanna'aa mandara Qeesaariyaa Filiphos yommuu dhaqee namooti ilma namaatiin eenyu jedhu jedhee bartoota gaafate. Isaanis yommus deebisanii kaan inni Yohaannis Cuuphaadha jedhu, kaan inni Eliyaasi, kaanis inni Ermiyaasi yookaas raajota keessaa tokko jedhu jedhaniini. Yesuus immoo isinoo eenyu anaan jettu jedhee isaan gaafate. Simi'oon Phexros deebisee ati Misraayicha ilma Waaqayyoo jiraataati jedhe. Kana irratti Yesuus deebisee yaa Simi'oon ilma Yoonaa ati kan ayyaanamteedha. Kana abbaa gosa waaqarraa jirutu sitti mul'ise malee yaadni namaa foonii sitti hin mul'ifne. Anis sittan hima akkuma Phexros jechuun dhagaa jechuu ta'e ati dhagaadha. Ameen. Ameen. Anis dhagaa hin sochoone kanarratti waldaa koo nan ijaara. Gooftummaan du'aas mootummaan matumaa waldicha irratti humna hin godhatu. Inni mo'us banaa mootummaa Waaqayyoo siifan kenna. Waanumti ati lafarratti hiite waaqarrattis hidhamaa hin ta'a. Waanumti ati lafarratti hiikte immoo waaqarrattis hiikamaa hin ta'a jedheenidha. Galanni Gooftaaf ta'u. Haleluuyaa. Gooftaa guddaas galateeffannaa. Ulfinni galanni siif haa ta'u. Ulfinni galanni siif haa ta'u. Ulfinni galanni siif haa ta'u. Bilaafadiyaa deemadus. Haleluuyaa. Gooftaa galanni siif haa ta'u. Ulfinni siif haa ta'u. Maqaan kee haa eebbifamu. Maqaan kee haa galateeffamu. Yaa Waaqayyo dubbii kee kana nuuf ibsi. Ifa dubbii keetii nuuf ergi. Sabni kun akkasii baruun barbaada. Dhugaadha sinnatti dubbate. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin sabni kun akka inni si baruuf saba kana gargaari. Maqaa Yesuusiin gargaari. Maqaa Yesuusiin gargaari. Maqaa Yesuusiin gargaari. Anu akkan si baruuf afura si baruu danda'u na keessatti maqaa Yesuusiin dhangalaasi. Saba kana keessatti dhangalaasi. Wanti tokko haa ta'u. Iddoo kanatti wanti tokko haa ta'u. Ulfinni kee haa mul'atu. Ulfinni hundumtuu immoo siif haa ta'u. Maqaa Gooftaa Yesuusiin. የኢየሱስን ማንነት ማወቅ በሚል ርዕስ ነው አብረን የምናየው። ማቴዎስ 16:13 የኢየሱስ ክርስቶስን ማንነት ማወቅ። ማቴዎስ 16:13 መቃኑ Waaqayyo eebbifamu. Eenyummaa Gooftaa Yesuus beekuu mata duree jedhu irratti barumsa isiniif yeroo yaada. Yaadii Waaqayyo tokkoon keenyaaf qabu, akeeki Waaqayyo tokkoon keenyaaf qabu maayini yoo jettanii namni hundumtuu uumamii hundumtuu Yesuus Kiristoosiin akka ta'utti akka beeku barbaada. Namni hundumtuu maaliif Waaqayyo kana fedha? Maaliif Waaqayyo kana barbaada jennee yommuu ilaallu wanta hundumaa Yesuus Kiristoos keessa waan kaa'eef. Jireenyi Yesuus keessa jira, dhugaan Yesuus keessa jira, karaan Yesuus keessa jira, eebbi Yesuus keessa jira. Wanti mucaa namaatiif barbaachisu hundumtuu Yesuus Kiristoos keessa jira. Kanaaf namni hundumtuu Yesuus kana baree hubatee Yesuus kun isaaf galee wanta Waaqayyo Yesuus keessa kaa'e akka baafatuuf ኑሮ ቢሆን ትዳር ቤት ብዙ ነገር ልታስቀምጡ ትችላላችሁ። ይሄንን ሁሉ እግዚአብሔር ያስቀመጠው በኢየሱስ ውስጥ ነው። ይሄንን የምናወጣው ኢየሱስን ማንነት በማወቅ ነው። ጌታ ተባረከ።
Kanafiga namoti eenyummaa Yesus Kristos kana hubatanii dafaniitu waa bira gagga'u. Qolaasiyaas tokko 26 eenyunnaa dubbisaa tokko 26. Dubbiin kun bara durii jalqabee dhaloota turan durii jalqabee dhaloota turan dura dhokatee ture amma garuu warra Waaqayyoof qulqullaa'anitti mul'ifameera. Galanii gooftaadhaaf haa ta'u cimarratti naan abbadhu. Inni kun durii jalqabee dhaloota hundumaa dura maal ta'eera? Dhokatee ture. Amma garuu karaa gooftaa Yesuusiin namoota hundumaatti maal ta'eera? Mul'ifameera. Waaqayyo dhoksaa isa ulfinaan guutuu kana warra saba isaa hin ta'in keessatti agarsiisuudhaan warra kan isaa ta'an isaatitti beeksisuu jaallate. Dhoksaan mul'ifame kunis Kiristoos isa isin keessa jirudha. Hallelujah. Dhoksaan mul'ifame kunis Kiristoos isa isin keessa jirudha. Mee gooftaan na keessa jira jedhaa. Wanti Waaqayyo baasu si keessa jira. Wanti dhimma kee hiikuu danda'u si keessa jira. Rakkinni isaa waliin beektan. Rakkinni isaa waliin barre. Kanaafi maal jedha addoo seen amma dubbiste kanatti inni dhokatee ture sunis Yesuusi innis immoo isin keessa jira. Meena keessa gooftaan jira jedhaa. Wanti dhimma sii baasu wanti jireenya ta'u si keessa jira. Diinan jiru. Fira kee biran jiru warra biyya alaa jiran biran jiru. Wanti dhimma baasu si keessa jira. Ati isa barraan har'a waan dhimma baasu waan namaaf dhimma baasu taate. Galanii gooftaadhaaf haa ta'u. Qolaasiyaas 2:2 kaasii immoo naa dubbisi. Tiisis dubbisuu dandeessu. Dhaggeeffadhaa. Qolaasiyaas 2:2 kaasii kana jedha. Kana gochuun koos garaan isaanii ija jabina akka guutuuf jaalalaan walitti hidhamanii utuu jiranii badhaadhummaa amansiisaa guutuu qabu. Isa hubannaa keessaa dhufu dhoksaa waa. Tareedhaan badhaadhummaa amansiisa guutuu qabu. Ameen. Hallelujah. Inni si keessa jiru kana. Mee tareedhaan jedhii. Kana gochuu koos garaan isaanii ija jabinaan akka guutuuf jaalalaan walitti hidhamanii utuu jiranii badhaadhummaa amansiisaa guutuu qabu. Isa hubannaa keessaa dhufu dhoksaa Waaqayyoo isa Kiristoos keessa jirus beekuu akka argataniif badhaadhummaan ogummaa fi beekumsaa hundinuu isa keessaa dhokfamee jira. Badhaadhummaan hundumtuu beekumsi hundumtuu isa keessa maal ta'ee jira? Dhokfamee jira. Hallelujah. Yesuus Kiristoosiin akka ta'utti beekuu akka danda'an dhoksaa sana bira akka ga'aniif maaliif jedha badhaadhummaan ogummaan beekumsi eebbi jireenya isa keessa jira. Amiin jedhiika. Ati isa bartee isa keessaa baafachuudha. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Kanaafi Waaqayyo namni hundumtuu guddaadha amma xinnootti Yesuusiin akka beeku Yesuusiin akka hubatu barbaada. Maaliif dhoksaa Waaqayyo Yesuus keessa kaa'e namni akka fudhatuuf eebbachi waan jiruuf maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Addoon egaa amma isinii dubbise kana keessatti Maatiyos 16:13 kana keessatti kana argina. Yesuus Kiristoos gara mandara Qeesaariyaa jedhamu ituma deemaa jiru dhaabbate. Dhaabbateetu bartoota gaaffii tokko gaafate. Ummatni keessatti dinqii godhu kun sabin keessatti dinqii godhu kun akkasitti na beeku eeyyee akkas taanaan isiniin iyyuu nan shakkine bartootaan isin immoo akkamitti na beektu isin duratti du'a kaaseera bishaan daadhiitti geeddareera dinqii godheera waan ajaa'ibsiisaa godheera isin immoo akkamitti na beektu jedhee gaaffii gaafate. Yommuu sanatti Waaqayyo isaa eebbisu Phexros achi ka'ee ati Musaa'icha mucaa Waaqayyo Waaqa jiraataati ittiin jedha. Amiin jedhaa. Wanti barbaachisu kana Yesuusin hubachuu, Yesuusin beekuu, Yesuusin baruu bira ga'u. Eenyummaan Yesuus namaa ifuun kana. Ati Musaa'icha sabni Israa'el yoo si wallaaleyyuu Eliyaas yoo siin jedhaniyyuu sabni Israa'el guutummaatti yoo Ermiyaas yoo siin jedhaniyyuu
Yosan Yohanes Cupas in Jananiyu. Ishani ona gogoraniyu ansi bekene Petros. Amen. Maqaa Yesuusin gooftaa baruun isiniif haa ta'u. Maqaa Yesuusin hafuurri gooftaa baru isin barsiisun irra kan dhufe haa ta'u. Gooftaa yommuu bartu adda baata. Gooftaa yommuu bartu saaf jiraatta. Gooftaa yommuu bartu halkaniif guyyaan kee gooftaa ta'a. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Maaliif sodaattu beektoon? Nan badaa akkasam ta'a sababa gooftaan beekneefi. Maqaa Yesuusin hafuurri gooftaa si barsiisu sirraa dhufu. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Itti galagalee akka jedhe gooftaa Yesuus Simi'oon ilma Yoonaa kana dhiigaa foon miti abbaa gosa waaqarraatu sitti mul'ise. Maqaa Yesuusin har'a hafuurri abbaa inni waaqarraa Yesuusin isinitti mul'isu sinirraa dhufu. Rookenan kadhadhaa sinirraa dhufu. Maqaa Yesuusin isinirraa dhufu. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Dhiigaa foon miti jedhe warri kaan dhiigaa fooniin kan isaan na duukaa jiran ati garuu hafuuraan na duukaa jirta jedhe Phexrosin. Maqaa Yesuusin hafuuraan gooftaa duukaa deema. Dhiigaa foon miti hafuuraan deemuun isiniif haa ta'u. Hafuuraan duukaa bu'uun isiniif haa ta'u. Iji hafuuraa kan isiniif baname haa ta'u. Maqaan Waaqayyaa eebbifamu. Kanaaf akka jedhe mootummaan dukkanaa tasumayyuu sin danda'e. Ati kan hiite waaqarratti kan hiikame ta'a hidhamate. Ati kan hiite waaqarratti kan hiikame ta'a. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Maqaan Waaqayyaa eebbifamu. Kana aboo kana maaliif argate? Eenyummaa Yesuus beekuurraati kan inni dhufe. Har'a waan inni isin agarsiisuu qaba. Kakuu haaraa keessatti eebba waaqa biraa kan argatan, jireenya isaaniitti hiika kan argatan, ilmi isaanii furmaata kan argate eenyu yoo jettan eenyummaan Yesuus warra isaanii ife. Eenyummaa Yesuus warra beekanidha. Mee adda tokkoon isinitti agarsiisa. Luqaas boqonnaa 7:39 buleettiin keenya hin dubbisti. Addoo kanarratti dubartii isee gooftaa Yesuus Kiristoosin miilla gooftaa Yesuus shittoo dibdee argina. Torba 39. Farisichi isa waamee sun kana yommuu argee namni kun dhugumaan raajii utuu ta'ee isheen miilla isaa qaqqabdu kun dubartii akkamii akka taate hin beeka ture. Isheenoo cubbamtuudha jedhee garaa isaatti yaade. Yesuus immoo deebiseefi yaa Simoon waanan sitti himu qaba jennaan inni immoo maal inni yaa barsiisaa jedhe. Namni tokko jara lama irraa horii qaba ture. Isa duraa irraa birrii 500 isa lammaffaa irraa immoo birrii 50 ture. Isaan lachuu waan baasaniif dhabnaan akkasumatti dhiiseef. Jara lamaan sana keessaa kamtu abbaa horii kanaa caalaa jaallataa jedhe. Simoon yommus deebiseefi namicha isa birrii 500 dhiifameefitu caalaa jaallata anatti fakkaata jedhe. Yesuus immoo dhugaa dubbatte gara dubartittiitti agarsiisee immoo Simooniin dubartii kana argitaa? Ani mana keen dhufe bishaan miilla ishee anaaf hin fichisiifne. Isheen garuu imimmaan isheetiin miilla koo jiiftee rifeensa mataa isheetiinis haxoofte. Ati yommuu na simatte ana hin dhunganne. Isheen garuu erga asitti na argitee jalqabdee miilla koo dhungachuu hin dhaabne. Ati mataa koo homaa hin dibne. Isheen garuu urgooftuu gatii jabeessa miilla koo dibde. Kanaafis sittan hima jaalalli ishee inni guddaan kun cubbuun ishee inni baay'een akka dhiifamuuf mul'isa. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Addoo kanatti kutaa kanatti 7:39 kanarra yommuu ilaaltanii Simi'oon nama jedhamutu laaqana affeere gooftaa Yesuusin. Kottuun isaa wajjin nyaannaa laaqana wajjin nyaannaa kan jedhe Simi'oon. Simi'oon kun immoo maal ture yoo jettanii abbaa lamxii ture. Lamxii qaba ture. Maaliif Yesuusin barbaade? Lamxii isaa irraa fayyuu barbaade. Lamxii isaa dhukkuba lamxii isaa irraa fayyuu duwwaadhaaf kan inni Yesuusin laaqana affeere. Yesuus nama diduun beeku kottu mana koo gaafa inni jedhee ishi jedheetu deeme. Ishi jedhee abboomamee Yesuus Kiristoos mana Fariisichaa nama Simi'oon jedhamu kana dhaqe. Dhaqee onni ta'e taa'e. Addoo sana akka inni jiru dubartiin cubbuudhaan beekamte tokko, dubartii namni hundumtu waa'ee ishee dubbatu tokko, namni hundumtu abaaramtuudha seedhaan jedhu tokko, baay'ee jibbamtuu kan taate ejjituun tokko akka Yesuus
mana Simi'oon dhaqe yommuu argite kanaan dura dhatti ta'ee sin beekamu qaxxaadhatti mana Simi'oon eessaan lattee karaa qabiin waan dubbatu hin qabu caafati qulqulluun balbaluma banattee walitti maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Isa booddee miilla Gooftaa jalatti kufte miilla Gooftaa jalatti kufteetu boo'uu jalqabde imimmaan isheetiin miilla Gooftaa miicuu jalqabde sana duwwaan goone rifeensa isheetiin miilla Gooftaa xaraguu jalqabde sana duwwaan goone shittoo gadi jabeessa ta'e cabsitee miilla Gooftaa dibuu jalqabde. Gaafa isheen kana gootu Simi'oon inni sila waame sun Fariisichi taa'ee akka jedha dubartiin kuni eenyu akka taate utuu hin beekne utuu namichi kun dhuguma raajiidha ta'e utuu dhuguma waaqa ta'e dubartii kana ofirraa ari'aa ture. Isheen ejjituudha oo dhiisni jedhu Yesuus maaliif kana gootan jedhe cinaadha miillatti kenne isheen amma isheen kana gootu dhumaa caccadeedha ishee sin ilaala Simi'oonis ni sin ilaala ishee sin ilaala waan garaa Simi'oon keessatti dubbatamaa jiru sin nagaa nama si bukkee jiruun Gooftaan waan garaa kee keessa jiru beekaa jedhi. Garaadhaan taayaasaa namichi kun jedhe eenyummaan Yesuus isaaf hin ifne gooftummaan Yesuus isaaf hin ifne Yesuus eenyu akka ta'ullee addan baafanne labsii masaarraa fayyuu barbaade laa kanaaf feene isa iyyuu fayyisatu jedhanii dhaga'e kanuma beekumsi inni qabu Yesuusin hin beeku. Isheen garuu akkuma dhuftee miilla Gooftaa ishee irratti kufuuni Yesuus Gooftaa gooftotaa akka ta'e isheen agaleera. Ameen. Mootii moototaa akka ta'e isheen agaleera. Yesuus cubbuu namarraa kaasuu akka inni danda'u isheen agaleera. Yesuus Kiristoos araara qabeessa akka inni ta'e isheen agaleera. Yesuus Kiristoos mucaa Waaqayyoo akka ta'e hubatteetti. Macaafan beektu hin baranne mana tamaarii teoloojii hin nanne mana barumsaa hin linne akkasumatti Yesuus isheen ifeera. Arra wayin sirratti baasa maqaa Yesuusiin Gooftaanis ni fayyifu. Ameen. Nerka keessa mataa keessa irra kaadhaa maqaa Yesuus Kiristoosiin Gooftaanis ni fayyifu. Ameen. Simi'oon garuu akka jedha lapheedhaan taa'ee dubartiin kun cubbamtuudha yakkamtuudha utuu dhuguma raajiidha ta'ee dubartii kana ofirraan dhowwu ture kanaan ni namni itti sagadu kanaan ni fayyisu jedha taa'ee laphee isaatiin maqni akka kun Yesuus inni gara namaa qoree bira gahu dubbii tokko arraba isaa keessaa baase galanni Gooftaadhaaf haa ta'u. Simoon ittiin jedhe yee jennaan namni tokko nama lamarraa gatii qaba ture liqeessee fi idaa nama lamarraa qaba ture tokkorraa 50 qaba tokkorraa 500 qaba lamaan isaaniitiif dhiise isa kamtu caalaa jaallata jennaan hisaabas akkasii warri Fariisotaan galchan waan ta'eef isa 500 dhiisamee natti fakkaata barsiisatti sirrii jettee ayye gara mana kee yommuu dhufe bishaan miila kooti maannaan godhe naan kennini isheen garuu imimmaan isheetiin miila koo miiccite. Hallelujaa. Maaliif galeeraaf isheen galeeraa isaan galle isa barate hin galle maqaa Yesuusin Yesuus isiniif haa galu. Hallelujaa. Maaliif akka aadaa saba Israa'elitti gaafa namni alaa ol dhufu bishaaniin miila namaa miiccu keessumaa guddaa yoo ta'e abbaa manaatu kee miicca keessumaa walakkeessa akkasumaan yoo ta'e immoo hojjettootatu miicca. Kanas hin gooneef Yesuusiif Fariisichi Simi'oon inni jedhan angara mana kee dhufee bishaan miilaan leenaaf hin laanne isheen garuu imimmaaniin miila koo miiccite. Ameen jedhe. Galanni Gooftaadhaaf haa ta'u. Akkas duwwaa miti jedhe mataa isheetiin immoo ulfina isheetiin immoo miila koo qaratti jedhe. Maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Ammana keen olli ta'e nagaa nan gaafanne nan dhunganne akkam jirta jettee hammatte nan dhunganne. Machuma irratti isin agarsiisa maala mul'ata isaa argeera. Galanni Gooftaadhaaf haa ta'u. Gaafa Yesuus olli ta'e tokko Yesuusiin maaliin goone miila maaliin goone hin miiccine. Lammaffaa immoo gadi ba'ee Yesuusiin ni qotta. Gaafa namni mana keessa dhufu akkam gootan hin dhungattu. Nagaadhaa fayyaadhaa akkam jirtu hin jettanii gadi ba'ee siin jenna namichi taa'ee dhumatu wombarii baay'ee qaba miilluma isaa walirra kaa'eetu taa'ee jedheen Yesuus taa'ee jedheen maaliif Fariisicha kaanni
ulfina qaba abbaa itaati aangoo qaba maangoo ture lamsiidha fuulisa galanni waaqaaf ta'u taayedeen yesus akka jedhe ammana keenolite nagaafanne taayechinaan jette an yeroo ammana keenolite dadhaa ejersaanan dimne biyyichi baay'ee bulluqa waan ta'eef dadhaa ejersaa iddoo qabbanaa kaanii keessummaa guddaan yommuu dhufu dadhaa ejersaa sana mataatti naqaniitu akkasittiinitu qabbaneessuuf ammana keenolite kan hundumaa eegaa tureem yesus maqaa yesuusii waan sirraa eegu sirraa argatu gooftaa amiin jedhi maal halleluuyaa mana keenolite dadhaa ejersaa maal nan godhu nan dimne isheen garuu shittoo gadi jabeessa halleluuyaa mataa miti miila koo dibdeedhe halleluuyaa maaliif yesus iseedhaaf galeera miilli kun borattani bismaaraan waraanamu iseedhaaf galeera yesus eenyummaan isaa iseedhaaf hubatameera fariisicha isa waggaa baay'ee barumsa barateef garuu hin galleef an mana keenolite dadhaa ejersaa nan dimne isheen shittoo gadi jabeessa mataa koo dibdeedhe maqaa yesuusiin shittoo gadi jabeessa jibaa gooftaa amiin jedhi kaa halleluuyaa Simeon jedhe eennan baay'ee na jaallatteetti cubbuunati garaa keettaa softu seedhaan maal ta'e dhiifameera nagaadhaan gali waan isin dhibu waan isin ajaa'ibsiisu lamxiisaarraa hin fayyisne misaasaa laaqanasaa gixxin godhee nyaatee ture yesus jaao Simeon yeroo biraa wal argina yoo sirratti ele kakka'u halleluuyaa maqaa yesuusii waaqayyo mana kee litee waatu siin godhin hin bahin kanan siin jedha gooftaan gola keessa litee waatu siin hin godhin hin bahin otoo hidhaa kee hin hiikin hin bahin otoo jaamummaa kee hin badin hin bahin otoo gaaffii kee deebisin hin bahin otoo sin gargaarin hin bahin otoo sirraa fuudhin hin bahin maqaa yesuus kiristoosiin gooftaan mana keessa litee hin bahin mirga keessan mirgaa ol naa kaasaa gooftaan mana keessa litee jira gooftaan jireenya keessa litee jira gooftaan gola keessa litee jira gooftaan isin keessa litee jira waatuu isin godhin lafa kanarraa hin darbin maqaa yesuus kiristoosiin gooftaan ati attamante kun maqaa yesuusiin seenaa kee hageettaru jireenya kee hageettaru bultii kee hageettaru hafuura kee hageettaru seenaa kee jijjiiru maqaa yesuusiin gooftaan mana keessa litee waatuu isin hin godhin hin bahin galani gooftaadhaaf haa ta'u maqaan waaqayyo haa eebbifamu waan tokkoon gooneefi dubbisaa lamxiisaarraallee san fayyisne manni keellee haa eebbifamu hin jenne sab jedhee beesokke maaliif eenyummaan yesus isaaf hin hubatamne dubartittii ishee karaarra deemtu cubbamtu namni dhumtu arrabsuuf garuu eenyummaan yesus galeeraaf nama si bukkee jiru harkaan qabiiti eenyummaan gooftaa sii galeera moo akkasumatti duukaa bu'aaf taa'edhi gaafa eenyummaan gooftaa sii galu edhin waan hundumarraa qulqullooftaa edhin gooftaa duukaa buutaa edhin seenaan kee geeddaramaa edhin waan hundumaa adda baafattaa edhin haleluuyaa jaadiyaalaa baagaboosee piraamaa eenyummaan gooftaa maqaa yesuusiin isinii fagadu maqaa yesuusiin isinii fagadu dhimmachirra jira obboloota koo chichiramachirra jira eebbachirra jira hiikamnachirra jira furmaati achirra jira waggaa baay'ee gooftaa wajjin deemuu dandeessaniitu ta'a isaan maqaan waaqayyoo eebbifamu garuu gooftaa beektu isinii galeera rakkina keessatti gooftaan isin gargaaruu danda'a beektanii jiran rakkina kee keessatti gooftaan isin gargaaruu danda'a hidhaa kee hiikuu danda'a abbayee kee irra gooftaan sii caalaa siif fira biyya alaa jiru irra gooftaan sii caalaa siif waan ammas rakkisaa jiru gooftaan hin caalaa dhuguma akka inni sirraa fuudhu namantaa dhuguma akka inni jireenya kee geeddaru namantaa akka inni si jijjiiru namantaa amma gaafun sirratti ta'amii jedhe galani gooftaadhaaf haa ta'u maqaan waaqayyoo eebbifamu nama gargaaruun qabanaan jira gooftaan haleluuyaa namooti gargaaramtan jirtu amma maqaan waaqayyoo eebbifamu edha namni tokko dhufee maaliif isin darba beektu maaliif waan hundumaa fi xamboomsa argatu eenyummaa gooftaa dafee galaaf maqaan waaqayyoo eebbifamu
sila yeroon taa'u waaqayyo ina agarsiisa ture galanni gooftaadhaaf haa ta'u biloonii haaraa kan makiinaa jechuudha daadoo isaa irratti tugalu na agarsiisa seerratti galu irratti tugalu maanni gooftaa innaan naman haaressuun qaba har'aa haleluuyaa nama waan haaraa jireenya haaraa amantii haaraa fudhatee ba'u jira waasii haaressa gooftaan naman waa haaressuuf han qabaa haleluuyaa akkanatti isin ibsuun qabu gara kristiin arki galanni gooftaadhaaf haa ta'u maqaan waaqayyoo eebbifamu lammaffaan Barxalimiyoos nama jedhamuudhaan Luqaas 18:35 namichi kun jaamaadha ijoollummaa masaatii kaasee jaamaadha waggaa 20tti gooftaa wajjin wal arge yoo ta'e waggaa 10 kaasee kadhachuu jalqabe yoo ta'e waggaa 10 guutuu kadhate waggaa 25tti gooftaan dhaqee nama kana fayyise yoo ta'e 10tti jalqabe yoo ta'e waggaa 15 kadhate isaa ol kadhate giseen dhumaa namni kun maal kadhata kadhattuun maal kadhatti jiran biddeen horii maaloo nan beelee kanarra darbu innis akkuma kana kadhata ture nan darbinaa nan beelee maaloo horii naa kennaa maaloo agabuun bulaan maaloo agabuun abaasa maaloo nan beelee kanuma dubbata gara isaa guutuu qanii tokko garuu yeroo eenyummaan gooftaa Yesuus isaaf galu kanatti isaan geeddarame mata dureen masaa jijjiirame maqaa Yesuusiin mata dureen kadhata keessanii kan geeddarame haa ta'u በጌታ በኢየሱስ ስም የጸሎታችሁ ላይ ሲለወጥ መቃ ኢየሱስን kan geeddarame haa ta'u barabaay'ee kadhate barabaay'ee qarii tokkotu mataa'ee kadhataa jiru sa'aatii 6 ta'u 7 ta'u 8 ta'u hin beeku waca guddaa dhagaye waa jechaani sagana Yesuus jedhani kaan inni isaa fuula isaa laale inni jaamaa sana ija bare sagana inni gurgudanii sagana maroofecha dhugaale iyyaa waca nama kuma shanii ol ta'u waca dhugaale isa booddee waci kun waca haaraatti ta'e waci kun waca addaatti ta'e wanta waca adeeman sana keessa dhiira taatu durba taatu beeku shok godhee qabate maanni waci kun jedhee gaafate achumaan namichichi naga lakkisi Yesuus nama Naazreetta siin darbaa jiran beeku kun immoo ittiin jedhe jaamaa dhoomaan beeka sababtee Barxalimiyoos የኢየሱስ ilma Daawit የኢየሱስ ilma Daawit namaari kan jedhanii namaari moo waaqaan jedhu ilaaltee namittiin kun akka seeraatti gale ilaalte eenyummaa Yesuus akkatti isaaf gale ilaaltanii namoonni jalqabuuf hin galle isaaf galeera galanni gooftaadhaaf haa ta'u Yesuus ilma Daawit Yesuus ilma Daawit caal jedhi amma yeroo maaramuuf itti amma caal jedhi itti jedhan inni immoo ittuma caalchisee maal jedhe Yesuus ilma Daawit mee sagalee guddaadhaan jedha warri rakkina qabdan duwwaan jedha warri qaanniisaa warri gooftaa barbaadan jedha warri dhuguma Yesuus wajjin waa tokko argachuudhaaf dhuftan jedha warri Yesuus irraa waa fudhachuu dhuftan jedha warri Yesuus irraa waa baafachuu dhuftan jedha jedha sagalee guddaadhaan jedha namni maaramus keessa jiran jedha gooftaan jedhi Chiika porra bagadee namoos jedhi Yesuus ilma Daawit namaari jedha dabalaati jedha sagalee guddaadhaan jedha haleluuyaa namni waa ta'uuf jira har'a namni maaramu jira as keessa galanni gooftaadhaaf haa ta'u jaamaa taatu malee galeeraaf hin eenyummaan Yesuus maaliifi namni ittiin hin darbin hin jiru takkaa sagalee akkasii baasee hin beeku warri lubaa achiin darbaniiru namooti gurguddaan darbaniiru namooti waaqayyoo darbaniiru qanii tokko namaa reedheen beeku eenyu darbu maal kadhata namichi kun saandimii kadhata har'a garuu kadhannaan mata duree isaa hin jijjiiraan siinan jedhan harkaa fuudhi maqaa Yesuusiin har'a kadhannaan kee geeddara mata dureen kadhannaa keetii barumsa kana booddee jijjiiramu sagaleen sitti baasaa jijjiiramu harkaa fuudhi siinin jedhaa jijjiiramu haleluuyaa galanni gooftaadhaaf haa ta'u isa booddee Yesuusiin dhaabbate maaliif nama sabaree argee
nama gooftummaa isaa hubate arge, nama waaqummaa isaa hubate arge, hin dhaabbate. Hallelujah. Maqaa Yesuusiin kadhati kee Yesuusiin adaabu. Iyyi kee Yesuusiin adaabu. Jireenyi kee Yesuusiin adaabu. Dhimmata irra iddoo kana dhufteef Yesuusiin siif adaabu. Hallelujah. Bandalara didigaas jeebadiyaa birra. Hallelujah. Namni gooftaan dhaabatuuf jira as keessa. Hallelujah. Namni Waaqayyo gargaaru jira as keessa. Namni Waaqayyo gargaaru jira as keessa. Hilava diabos, bema diaburra. Hin dhaabbate Yesuus. Maqaa Yesuusiin gooftaan siif dhaabbatu. Ilaan dhimma keessanaaf gooftaan siif dhaabbatu. Ofii yaaltee dadhabdeettan dhimma keessanaaf gooftaan dhaabbatu. Ofii yaaltee dadhabdeettan dhimma keessanaaf gooftaan dhaabbatu. Naman dhaabbadhuuf hin qabanaan jedha gooftaan. Seepraabadia diilara dhabagas. Gooftaan dhaabbatee waamaa warri jaamaa waan sadii hin irraanfatan lubbuu isaanii keessatti. Waan sadii hin irraanfatan. Tokko ulee isaanii hin irraanfatan. Uleen isaanii ija isaaniitiin ilaalle ittiin boolla ta'u maala ta'u ittiin akka gochaale. Kanaaf uleen isaanii maal isaaniiti? Agartuu isaaniitiin irraanfatan. Lammaffaan caammaa isaanii maaliin godhan? Hin irraanfatan. Miila duwwaadha waan ta'eef utuu deemanii dhagaan bu'aa yoo godhe caammaan jira taanaan homaan ta'u. Sadaffaan isee irratti kadhatan sanaa ciraa hin irraanfatan. Isee irratti biddeen nyaatu. Qorri jabaan yoo dhufe isee dhuma uffatu. Yoo qilleensi jabaan dhufe isee ofirra buusu. Aduun gube yoo gube isee ofirra fuudhu. Galgalas mataa seeruma. Gwaddeenyaa isaanii waan naada isheen sunis nu amma waa isinitti hin fakkaatu isiniin. Isin hin beektani waa isinitti hin fakkaatu. Isaaniif garuu qodaa cimaadha beektu qodaa guddaadha. Yoo dukkanaa isheen uffatanii rafu qorrarraa isheen wanda buusadatti kadhatan sana isheen irraanfatan. Qanii sana garuu gaafa Yesuus fidaa jedhe Bartalimiyoos kana sadanuu hundumaa lafatti dhiisee utaalee ka'edha caafati qulqulluun. Amiin jedhaadha. Eessa akka dhaqu saagaleera. Hallelujah. Isin dhiba mootiin biyya sanaatu waame kana sadan dhiisee deemu. Garuu amma eessa akka dhaqu bareera. Amiin. Galanii gooftaadhaaf haa ta'u. Utaalaa ka'e. Utaalee ka'ee gooftaa bira dhaqe. Gooftaan ilaalee akkasumatti Bartalimiyoos maal akkasii godhu barbaaddu? Waggaa meeqa maal kadhate namichi kun? Maal kadhate waggaa meeqa? Biddeen saantiima daabboo kadhate miti? Daabboo kadhate miti jedhe kadhattuun maal kadhatti haa? Biddeen daabboo saantiimii miti re isuma kadhatu. Isuma kadhatu. Bartalimiyoos bara isaa guutuu kana kadhachaa ture. Har'a garuu mata dureen kadhata isaa hin jijjiiramu. Siinan jedhan harkaa fuudhii mata dureen kadhata kee jijjiiramu. Hallelujah. Maal akkasii godhu barbaadu? Ittiin jedhe gooftaan. Bartalimiyoos wanta namaa gadi na godhe jira. Utuu humna qabu akkan hojjedheenyaan, utuu miila qabu akkan ilfiin, utuu jireenya qabu jireenya akkan arganne, utuu sammuu qabu hidhamee akkan ta'u waan na godhe jira. Maal inni? Agartuu koonaa deebise. Ameen. Ilaaltanii eenyu akka ta'e sagaleeraaf Yesuus eenyu akka ta'e sagaleeraaf eenyummaan Yesuus isa galeera. Yesuus waan akka ta'e galeeraaf. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Takkaan mata duree akkasiin qabu. Eenyummaan Yesuus ifeeraaf. Siinan jedha maqaa Yesuus Kiristoosiin eenyummaan gooftaa siif haa ifu. Yommuu sana jireenya kee irratti geeddarama guddaan dhufa. Gooftaan har'a eenyu isiniif? Waaqayyo kana isinitti haa mul'isu. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Maal akkasii godhu barbaadu? Agartuu koo deebisi. Kan namaa gadi na godheessa. Tun hojjedhee nyaachuu danda'u. Utuun miila nagaa qabu akkan hin deemne kan na godheessa. Utuun harka nagaa qabu qotee nagadee akkan hin nyaanne kan na godheessa. Gooftaa agartuu koo deebisiitiin jedha. Maqaan Waaqayyo eebbifamu. Maal narra rakkinni kee? Rakkina yeroo siin hin jenne rakkina waan hundumaa keessaa si baasu har'a rakkinni kee gaaffinatti gaafattumaan gooftaan isaaf deebisii kennaaf. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Akka
amantii keetii siif haa ta'u ittiin jedhe yeroo sana Bartalemiyoos iji isaa banamee gooftaa duukaa bu'eedha. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Eenyummaan gooftaa yommuu isinii galu nama duukaan buutanii, horii duukaan buutanii, taayitaa duukaan buutanii, yeroo duukaan buutanii, wanta argame duukaan buutanii Yesuus duukaa buutu. Afurri Yesuus duukaa sin buusu arra isinitti agalu. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Eenyu jettu har'a Yesuusiin? Yesuus eenyu isiniif? Mana keetiif eenyu Yesuus? Jireenya keetiif eenyu Yesuus? Akkamitti beektuu gooftaa? Akkamitti hubattanii gooftaa? Akkamitti hubattanii? Shirtanii maa? Gaaffiin kee hundumtuu deebii kan argatu Yesuus hirkatti. Gaaffii keetiif Yesuus deebii qaba. Mee wanti gooftaan hin dandeenye hin jiru harka keessan raasaati. Rakkina kee gararraatti gooftaan hin danda'a. Siif dadhabamuu danda'a. Yaaltee siif dadhabamuu danda'a. Gooftaadhaaf garuu hin danda'ama. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Mee Yesuus hin danda'edha. Gooftaadha mee? Akka keessa mirgaan naqasa gooftaadha. Wanti naaf hin danda'amne. Ati Waaqayyoodha. Ati Musaayicha mucaa Waaqayyooti. Wanti naaf hin danda'amnedha. Wanti biyya kootiif hin danda'amnedha. Wanti qomoo kootiif hin danda'amnedha. Siif hin danda'amedha. Saa sadii jedha tokko lama sadii. Hallelujah. Yesuusiif hin danda'ama. Raba gadiyaabos bila bagadiyaborra. Hallelujah. Eenyuuf hin danda'ama? Eenyuuf hin danda'ama? Wanti siif mana keetiif dadhabame har'a Yesuusiif hin danda'ama. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Tokkos ni dabaleen gara kadhannaatti deemu. Dubartii ishee waggaa 12 guutuu dhiiga dhiitte argina. Waggaa 12 guutuu Luqaas boqonnaa 18:43 irratti argatu. Waggaa 12 guutuu an akkasiin itti jiraatte iyyuu naan galle. Maaliif dhiigi jireenya waan ta'eef keessa dhume akkamittiin akka isheen hin duune naan galle. Waggaa 12 guutuu jiraatte. Sagaleen Waaqayyoo akka jedha. Warra qorichaatti mana ishee jireenya ishee gaa'ila ishee kisaarte. Kana jechuun maal jechuudha? Namni tokko dhufee abbaa baluu qoricha abbaa baluu dhufee jedhanii hoolaa ishee gurgurteedhatti, warqee ishee gurgurteedhatti, jabbii ishee, saawwa ishee waan qabdu hundumaa gurgurteedhatti. Maaliif? Dhukkubichi cimaa ture waan ta'eef, dhiiga dhiitti waan ta'eef, foolii qabdi waan ta'eef. Kanarraa kan ka'e hin kisaarteedha caaffanni qulqulluun. Abaluu biratti hiikan taaneefi gara kaabaatti gara kibbaatti hiikan taaneef jireenya hin taaneef akkasumaan gaa'ila ishee kisaarte. Abbaan manaas ilaalee kun hin fayyitu jedhee gatee sokki. Gaa'ila ishee dhabde inni jedhu isa kanaan dhukkubichi gaa'ila ishee ishee dhabsiiseera. Gateeni sokki. Dubartiin kun maal taate? Kanattuudha kan isheen taate. Maaliif mana ishee, abbaan manaan ishee, qa'een ishee, warqeen ishee, waatiin ishee, maatiin ishee hundumtuu hin jiru waan ta'eef kanattuu taati. Qanii tokkotuma kadhata deemtu. Mana abbaa baluu bira teessee otoo buna dhudduu waa dhageesse. Hallelujah. Misraachoo dhagaye arras. Waan si baasu dhagaye arras. Waan gurra keetti tolu dhagaye. Waan lapheen kee hawwu dhagaye. Inni dhageesse. Tuma buna dhudduu. Maaliif waggaa 3 walakkaa waa'ee Yesuus taasaa? Yesuus jaamaa jabalee, Yesuus Kiristoos miinaafa diriirsee, Yesuus Kiristoos daadhii bishaanitti geeddalee, Yesuus Kiristoos alaasariin du'aa kaasee waan akkasii taasaama. Utuma buna dhudduu alatti kennu, siinii isheetti kennu, utuma teessee dhudduu dhageesse. Hallelujah. Eessaan akka dhufu, karaa kam akka jiru hin dhageesse. Qadii sana buna hin dabalan, daabboo isaanis lammatan fudhanne. Hallelujah. Lafa geesse maal buna dabaladhu hin dabaladhu, maal buna dhugi dabaladhu, maal baradaa hin dhugu. Hallelujah. Arra waa dhageereetti. Maqaa Yesuusiin arra waa dhagaa. Misraachoo dhaga'e hin jedhe. Namas bukkee jiruun harka isaa qabii waan jireenya keetti tolu dhaga'e jedhi. Maqaa Yesuusiin isiniif haa ta'u. Hin dhageessee kuttee fuute gara isaatti. Hallelujah. Gaafa achi geessu namooti 5,000 ol itti naanna'anii jiru. Akkamitti daddeetti buuti. Gachatti wayyaa nuti isaanii yoon itti bu'eenni waaqa waan ta'eef kanaa qabetti. Ameen. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Wayyaanuma isaatti yoon bu'ellee an
anaaf hiikataa itti. Hallelujaa. Maqaa Yesuusiin Waaqayyo har'a hiika isiniif haa ta'u. Isa rakkisa sanaaf Gooftaan hiika siif haa ta'u. Uffatuma isaa yoon tuqe hiikanaa ta'a itti. Inni Waaqa itti. Uffatuma isaa yoon tuqe har'a nan fayyadde amanti. Galanni Gooftaadhaaf haa ta'u. Hin deemte namitti naannee jira akkatti gidduu lixxu isaa wajjin akka haasoftu nabdee shasharaanuma wayyaasaa tutte amiin jedhaaga. Yommuu sana humniin bahe. Yommuu sana hayyite. Isa booddee Gooftaa Yesuus Kiristoos Phexros jedheen eenyuun na tuqee ergamoota bukkee deemanii Phexros achi ga'e. Gooftaan argita namni sitti duudeera sitti tuuta'ee jira eenyu akkasi tuqe si dhiise maaliin peennaatti jedhan. No akkasumaan natti tuuta'e miti eenyummaa koo beekee kan na tuqe jira inni Gooftaan. Sittani ma eenyummaa Yesuusiif agarra. Fayyinni kee achirra jira. Eebbi kee achirra jira. Hiikamni kee achirra jira. Seeprama diabora. Isa akkasumaan na tuqe miti. Isa akkasumaan na tuqe miti. Eenyummaa koo hubatee kan na tuqe jira. Galanni Gooftaadhaaf haa ta'u. Eenyummaan koo isaaf galee kan na tuqe jira. Isa booddee dubartittiin dhugachuu hin dandeenye waan ta'eef ana ittiin jette. Yesuus itti fufee amantiin kee si fayyiseera nagaadhaan dhaqi. Hallelujah. Hallelujah. Isa akkasumaan natti tuuta'u hin jennee Gooftaan. Beekanatti naanna'anii jiru. Isa akkasumaan na duukaa deemu hin jenne. Eenyummaan koo isaa galee namni na tuqe garuu jira. Hallelujah. Har'a na fayyisa jedhee namni na tuqe jira. Har'a Gooftaan na gargaara jedhee namni na tuqe jira. Har'a hiika naaf ta'a jedhee kan dhufetu jira inni Gooftaan. Hallelujah. Hallelujah. Akkasitti dhufte taanaan amma hiika siif ta'a Gooftaan. Shaakala miti Gooftaan. Shaakala miti. Gooftaan beekamuu barbaada. Maqaa Yesuusiin beekumsi isiniif haa ta'u. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Yommuu Gooftaa barru maaltu ta'a yoo jettanii isaaf adda baana. Roomee 8:35 irra dhaqaati ilaalaa. Isaaf dhugaa baana. Isaaf qulqulloof. Yeroo eenyuun beennu yeroo Gooftaa beennu. Galanni Gooftaadhaaf haa ta'u.